caaltuu fajjii maaltu jidduu jaraa booressaa jira? Maaltu isaan jidduu seene? Obboleeyyan kiyya namni tokko mana tokko keessatti yoo dubbiin babbaa'attee yoo maal jettee wallaahi rabbiin halaaffisuu fi obboleeyyan kiyya kana baay'ee garaana nyaatanii jira. Baay'ee garaana nyaachuun isaanii hajji nama uf dadhabee jira, uf gatee jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiru tokko kam nagaa keessan fayyaa keessa isaanii jecha. Viidiyoo kana like, share, subscribe godha. Namoota biraan ga'a. Maaliif hojjettanii? Nifama. Maaliif hojjettan? Hajjiif caaltuu jidduu maaltu jira? Maaf jidduun isaanii kan duraanii caalaa boora'e? Ilma dhufaa jiruuf immoo waan biraatu jira. Ilma dhufaa jiruuf immoo mistira namni hin beeknetu jira. Hajjiin uf dadhabee jira. Waan tokko ijoolleen shamarranii tokko dhuguma rabbii dubbachuuf yeroo abbaa manaa keessanii haala amala isaa hin beekin dursaa gaafachuun dirqama keeti. Maal gaafatta? Abbaa manaa kee ani ilmoo argachuu barbaada. Wallaahi waan takka rakkoon qabu. Komiin amma hajjiin caaltu irraa qabu akkamitti naan maratu dhabdeedha. Namni kun haadidu haadheessu. Abbaa manaa kee ani ilmoo argachuu barbaada hojjette waa tokko sirraan hidhatu waa tokko sirraan dabatu. Gaafii qofa gaafatuun dirqama keessani. Atillee amma fakkeenyaaf obboleettiin teenna fakkeenyaaf nuti yoo abbaa manaa kee amma fakkeenyaaf namoonni tokko jireenya fooyyeffannaa fakkeenyaaf obsee fi reedimaan kuush yoo fudhatan ta'e ijoolleen sun wariin karoora baafataniiti yeroo biraan hojjetanis jechuudha. Maaliif karoora isaanii argatanii ilma isaanii argatan waan hunduu yoo karoora jechuudha. Isiniin galee maaliif hojjetanii karoora yoo jedhu zim jettee ilmoo argattus garuu isa mariisisu dirqama keeti. Maaliif dawaasan sii kenni dursaa akka ati ilmoon arganneef gaafii achirratti gaafatuu qabdu. Abbaa manaa kee fakkeenyaaf yeroo abbaan manaa kee dawaa sii kennu maaliif barbaachise abbaa manaa koo? Lakki ilmoo yoo arganne ilma keenya wajjin ni turuun hiyyummaan ammaatu ni ta'uu dandeetti jetteen yoo seeraan gaafatte wallaahi laziim jechuudha. Inni jaalalaan sir ilmoo san argattan jechuudha. Garuu gaaf isa duba waan tokko raawwatte wallaahi jireenyi nama jibbisiisa. Jireenyi biyya Yamanii keessattuu adda jechuudha. Isin haa galu. Kanaaf caaltuu irrallee badii kaa'uu hin taane waan jennu miti nuti waan isaan jennu oduu taane nuti ofii keenyaa karoora mataa keenya nuti warroon abbaa manaa qabnu warroon abbaa manaa hin qabne warroon jaalallee qabne deebi ganaa booddee ijaaratuuf deemnu barumsa isiniif ta'a. Barumsi inni siif ta'u abbaa manaa keetiin dursaa mari'achuun dirqama keeti. Otoo hin booreen oduu dubbi dhiiroteen tokko tokko amma kaayiroo keessatti ijoolleen baay'inaan hin fuutuu baay'inaan ilmoon argattu akka carra carraati. Maaliif jireenya ilmi biyyatti galtee yoo biyyatti akka galtu taate dirqama abbaa manaa kiyya ilmoo arganna. Marhaba isin jedhu yeroo isin immoo jaalalaan kabajaan sirraa fudhatee ilmoo san walirraa argachuu dandeettan gammachuudhaan jechuudha. Gaafa dirqeenii ani ilmoo karatti godhadhee yoo jechuun isa dhusituu toonni dawaa nyaadhu jedhu tuffiitti fakkaata. Amma akkuma laalletu tuffiitti fakkaata akkam naan marachuu dhabde. Namoonni tokko tokko immoo saapiraayis godhu jechuudha abbaa manaa isaanii. Inni saapiraayis godhu suni maa inni yoo jette jarri sun yeroo hundumaa haasaa isaanii keessatti waa ilmaa kan dubbatan. Waa ilmaa kan dubbatan. Saayidoo yoo fakka fudhannu ta'e haadha manaa isaa hojii yeroo dheeraa ture ilmoo argate. Kun maal rakkennaa rabbiiti. Garuu isiin otoo ilma barbaaddu guyyaa rabbi jedhe malee waan hin taaneef. Kanaaf jechuudha waa jajjaruun bultii diiga. Galgala ganama qottisullee bultii diiga.
ilmi dhufu kun immoo ka kayrii ka gammachuu ka ittiin durooman ka addunyaa kiralleetti milkaan ilma quwaa qabu rabbiin isaan irraa hambaasu. Maaliif ree obboleeyyan kiyya mucaa tokkotu jira mucattii takkatu akkanumatti ka jiran lafuma baqqaa kana keessa Saudi Arabiyaa keessa mucichi ilmoon argannu jedheenii ture. Mucaan ilmoon argannu jennaanini xiqqoon dalagannaa hin futunnaa miti nuti ijoolleen dhiiraa kunillee waa godhachuu jechuudha. Achumaanii mucichi akkas jennaanini isiin mootuyyuu lakkee ilmoo argannaa jetteen. Inni ittillee achi bahee ogguun sodaate gaaf kaan isiin yeroo kana garaa qabdi. Yeroo kana ulfuuqa guyyaa tokko garaa qabdi. Aaree miira keessas galee ergasii isiin suutumtis gabbeessitee sossobdee dhaabatee jechuudha. Maaliif ree gaafa tura jibbee yaani dhaabatus hin feene ilmoo san argachuu. Garuu gaafa ilmoon sun argamtee tokkoffaan isa ta'e. Jaalalli ilmoo saniif qabu isa ta'e. Dalagoon duraan isillee darartee isallee darartu sun wallaahi aziim ilmi rabbiyyoo ilma kayrii sitti qabe. Wallaahi ilma barakaa yoo rabbiin ganama sitti qabe waa hundi cinqaan kun hin hiikamu jechuudha. Mucattiin suni walla dalagoon isii qajeeltee isaa duraan dalagoon dittusan dalagoon isallee isii jaaralachiinifu maashaallah tabaaraka ilma ofii qabachaa mana namaa guddisaa dalagoodhaan mana namaa dalagaa turte. Maaliif warroonni dhiiraa warri ilma jibbitan wallaahi ilmi barakaa qaba riskii qaba. Ilmi gaafa dhalatu riskiin dhalata akkuma jedhan san wallaahi ilmi riskiin dhalata jechuudha. Obboloota koo kanaaf wanni isiniif jedheef waa'ee caaltuutti fajjii kaasee dursaa nuti mariisisuullee bareedaa. Ilmi kayrii qaba hin jibbina. Warroonni dhiiraa ilma argachuu irratti hin jibbina. Maaliif wallaahi ilma kayrii qabutu siidhu ilmi riskiin dhufa. Rabbiin dalagu yookiin hin beekamu wanni rabbii kenna. Kanaaf obboleeyyan koo wanni isiniin jechuu barbaadeef tottootaaf kabajamtoota kiyya warroonni dhiiraa akkasuma ijoollee shamarranii dirqama abbaa manaa kenna mariisisu. Wallaahi dirqama yoo akkasin ta'e namoonni fakkeenyaaf girri kaasan kun yaani gargaaras ganamas yoo walitti qanyisan bakka booruu yaani fokkataatu dhufa jechuudha. Wantoota hin taanetu jidduu sanitti dhufa. Jibbaa dhufa boodatti gara namni gaafa kaan jireenya ofii kana kumatti jibba. Ka dalaguutu hin tolu. Hojiin isaa ittiin tolu. Bakka of jibbaa hiriira wajjin haasa'uun nyaateen dhuguu bakka waa hedduu itti ulfaata jechuudha. Hajjimatti yoo kan fudhatan ta'e waa hedduu ulfaata. Maaliif wallaahi ni ulfaata. Amma keessatti walii hubachuu qabna dirqama keenya. Isuma badaa otoo godhuun taane isuma badaa otoo godhuun taane garuu inni waa laalee dide jechuudha. Biyya san keessatti waa laalee ilmoo argachuutti ta'a. Nutu gara faallatti fudhata malee waa laalee ilmoo argachuutti. Waa laaleen xaraarrata jechuudha. Garuu ka dhufe. Wanni kun waa hunda keessatti of eeggachuun dirqama kenna. Isiniin jechuu barbaada obboleen kiyya wallaahi wanni akkanaa gonkumaa hin eeggamu. Ilmoo lolaan argatu galgala ganama walitti qanyisu tasaaree bakka tokko nama dhaadhiirri jechuudha. Ijoolleen shamarranii gaafa gaa'ela seentan gaafa ilma argachuu barbaaddan ilmoo argachuu barbaada. Fakkeenya fudhaa niitiin maruu shawuu jechuudha. Ammaaf naan yeroo dheeraa itti deesse mucaa sana irratti jechuudha. Durallee yeroo dheeraa jaalalaa wajji ta'aniitiin ilmoo argatte. Bakka akkana kunoo. Jaalalaan ilmoo yoo argatan waan gaariidha. Gaddaan immoo maalidhaan immoo ilmoo argatan inni ulfaata wallaahi. Waan kana rafee kun dirqama keenya waan akkanaa sirrii miti isin jechuu barbaada. Hordoftootaafi kabajamtoota kiyya akka duraan ifaan kiyya walitti godhu sirriitti mul'isu irratti dukkaneessa. Kanaafuu viidiyoo kiyya kana like, share, subscribe godha. Wallaahi sagaleen tee gadi na hatamti. Iji tiyya walitti na deemtisa viidiyoo lama waraabee tokko irratti. Maaliif hin beeku? Dhuguma isiniin jedhaa bara. Astaghfirullah.
لايك godhaa share godhaa subscribe godhaa hamma viidiyoo biraatii walitti deemnutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh turti gaarii